Badhaasa TikTok Creative Award dhiyeenya adeemsifame irratti namoota uffata safuu fi duudhaa uummataa cabsuun uffatanii argaman poolisiin to'annoo jala oolchuu isaa beeksiseera. Koomishiniin poolisii federaalawaa badhaasa TikTok Award G-Power Creative'dhaan qophaa'e yeroo darbe keessatti uffata aadaa fi safuu uummataa cabsu uffatanii warreen argaman akka to'annoo jala oolchee gabaase. Poolisiin federaalawaa maxxansa fuula Facebook isaa irratti qoodeen G-Power TikTok Creative Award kana irratti bifa aadaa fi duudhaa hawaasichaa cabsuun namoota uffannaa isaaniif hin malle uffata qullaa isaanii agarsiisuun qophicha irratti uffatanii argaman hundumaa to'annoo jala oolchuusaa gabaase. Kanaanis namoonni to'annoo jala oolanii Wangeelaawwit Gabra Maariyaam Indiriyaas Bariheen yookaan immoo Iivaan Barakat Tsaggaayee Jifaaraam akkasumas immoo Darajjee Mangistuum Giruum Gazzaahen Yohaannis Mokonnon yookaan Jaaniin to'annoo jala oolchuu isaa gabaasee jira. Egaa akkuma yeroo darbe isiniif hojjennee turre aadaa biyyaa fi safuu uummatichaa kan cabsu irratti xiyyeeffachuudhaan addunyaa irraa yookaan immoo egaa akkuma yeroo darbe isiniif hojjennee turre keessattuu aadaa fi duudhaa uummatichaa kan cabsanii aadaa biyyoota ixaa jiran uummata keenya irratti agarsiisuudhaan sammuu dargaggootaa warreen xureessan irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetuun waan ajaa'ibadha. Kanaan booddees wantoonni akkasanii cimanii itti fufuu qabuun yaada keenya.